Bulloon garmaa moto lama mana hidhaa oola. Bontu kottu mee kottu. Kophee nama dhiqaa oleessa jira. Mee kottu mee bontu? Kottu laaleessa. Eenyu fuudhe? Lakki ani hin argine asuma jira ture miti amma. Akkasii nan barreega guyyaadhumaan hanni eegalee jechuudha. Baasee amma caammaa kana abbaa fuudhe natti himi. Halluu kana maaliin godha namicha maraataa maal natti fide ijoollee amma meeshaa baasee maal gochuufi? Hey, abbaa biyyaa jirta akkam harka fuudhe ilaalarra qaxaleen keemmoo waan fiddee dhufte laala. Kophee faashinii biraandii ta'e oo qabi laalimeewu laalisiin jedhem. Abbeen danda'amneeti maalinni waa'ee danda'uu fi danda'uu dhiisuu miti qabi laali faashinii hoodhu kanas laalimee akkasin darbine garuu waan hundaafu fidisa hoodhu biraand. Ayyee bareeda kopheen kun gatiin isaa oomee qaxxaame. Amma waa'ee gatii miti caammaan kopheen kun sii ta'ee jechaan jiramanii boo akkasin darbine nama meeqan na gaafachaa jiramanii waan si beekuuf sitti dhufe. Hello, anuma bilbiluuf jedhu bilbilte aboo nama ajaa'ibu kophee babbareedaa tokko argeeta nama isa gaafachaa jira mee dafii kottu laalladhu meesii taasiifillee bitadhu. Ajaa'iba etta lakki achuma mucaadhuma naannoo keenyaa tokkotu fidee dhufe barbeetta. Naannuma manaan jira. Kottu achumatti keen argattaati. Haa ta'u nan dhufa jedheera namichi kophee kana nama bitu waan ta'eef anis jaaladheera kophee kana. Tole kana miti an barbaadamu. Atumti gurguri malee aankee immoo nama dhibu ani siifin kennaa gatii gadi qabaanis hin jedhe. Waaw lakkinu namichi dhufe. Kopheen isin jettuun kanadha. Kophee mana na fuutanii akkanatti naattu. Hattoota wayiidha. Lakki meebbaa tasgabbaayi isumatu fidee dhufe ana miti keessaan qabu. Ani harka keessaan qabu jedhe safaatiin na hatti. Hattuun kun ishin oduu nama taatellee. Mucaan namaa waasii harkatti ta'a waajjira poolisii keessin yoo ta'u baate. Kana reenfama waajjira poolisiin keessaa ammatti nagarsiisa eenyu akkan ta'e amma jammaal taate. Yaa Rabbi jaalalleen kun bakka nu jeesan siin jedhaarra. Akka jaalallee qabdu maaliif natti himne duraati? Sitti meen ture sumatu irraanfate malee. Isayyuu maal fakkaata akkam nama sodaachisaa joo. Si dhageessa atoo maa jechuudha callistee niti nama ammatteetii qaba nadhiisiidha kun maa jechuudha. Intalan nana atoo erga bultii qabaate akkam faana afaan kee banaa deemtare maaliif ammattee deemta dafii natti mammaduu sin ajjeesii lakki akkas miti maaloo na dhagee nan ajjeesiin ani maatiin qaba maaloo na dhiisi bultiin qaba. Abbaa akkami maal taate maayini? Sanyii kiyya gallakkifamtammoo mana barnootaati. Wayyoo osoon sii kenniin hin bahe miti anis irrafaa jirta turtem irraanfadheenni natti gore dhiifama. Dadhabde miti ree bakka sitti naan didde jiru qabaasiin jennaan deemiyyuu sin barbaada. Lakki caalee kiyya akkas miti maa inni yeroo si hammatee deemu argeetani kanaaf dhiifama ani daandii irratti ishii dhukkubnaan qabeen deeme malee waan biraatiif miti bari kana nama dhukkubsateef nama kolfuu sadda baafadhu ishii. Dhiifama haadha manaa koo waan gargaarteefis galatoomiif hin jedhe dhiifama guddaa. Deema achinarraa dhiifamni kee achaa badu. Ani garuu haadha manaa koof baay'ee nama kana beeki garuu. Abbaan anas ummaas baay'ee jaalata. Si dhageesse miti callistee toofinna dhaabiin ishee ware. Harrammaa du'a jala na baasteen siin jedheen. Dafi amma kaffaltii mana barnootaa sana naaf kenni amma dafi bu'i. Tich eessatti si beeka deemiti obboleewwan kee gaafadhu. Hin kaffaltu miti dhaqiin sitti waama. Tole booduu dhibba lama ammaaf. Dhibba afur kaffaluu qabda. Namicha kana nyaatamuurra dhibba afur
Inkaffalu dhaqeetti mi. Eenyu namichi Hodhu natti waamin daa'ima guggubattuu maaliiti ijoollee kun. galatoomii abbaa kana booda